Si mi'amma shanin jammarra amma jechuudha mee viidiyoo xiqqoonan jammarra ilaalaa kunoo anama kana jaadha'ee tanan jira kana jahani akka goon walumaan ilaalla jechuudha. Fakkeenyaa fi asirratti ni guduufanna. Asirratti akkanatti kana guduufannee jirra. Fakkeenyaaf kana amma olitti qaxxaluudhaaf duubatti garagalchinee akkanatti jammarra. Maaliif fuulli isaa lamaan akka wal fakkaatuuf jechuudha. Akkanatti kana kirrii kana akkanatti keessa hin baafnu. Limmuudhaan illee hodhuu hin dandeessu jechuudha. Ani garuu limmuun hin jiralleedha garuu taasa yoo harka koona waraane jedheetu malee kirooshumaan jechuudha. Akkanumatti kunuuti amma walitti deebinee daantiliiwwan kana akkasumas amma walitti hodhina jechuudha. Walitti yeroo hodhinu kana dirqama akkanatti jechuudha laal. Walitti yeroo hodhuu jammarru kana maaliif seetani akkanatti walitti hin qabna. Kuni keessa kaarri kuni ala dudda isaa keessatti jechuudha. Keessa isaa dirqama gara keessaa sanii ofitti garagalchine kun immoo karaa alatti oolu san immoo ofirraa achi qabna jechuudha. Limmuudhaan illee hodhuu hin danda'ama. Ani garuu limmuudhaan hodhuun barbaanne sila ta'eefu akkanatti finna. Deebinee ammallee kirooshii keenyas kanumatti dhufnee ammallee as keessan ni fudhanna. Yeroo fudhanne ammallee deebinee akkanumatti asuma keechaan ammallee ni fudhanna jechuudha. Akkanumatti deebinee ammallee akkanumatti ni fudhanna. Kazaan ammas deebinee akkanumatti ni fudhanna jechuudha. Kazaan bu'aala asis dhufnee bakka kanaayis akkanumatti ofitti fudhanna jechuudha. Akkanuma gochaa hin deemna. Deemnee yeroo fakkeenyaaf yoo gubbaarra isaa 3 gochuu barbaadan, gubbaarra isaa 4 gochuu yoo barbaadan, isin garuu akka gochuu barbaadan san laalatu makaa. Ni akkanatti walitti guduufina. Amma asitti kana xumuree jira jechuudha laal. Kana kun walitti hodhamee xumuramee jira. Barbaadan mataa isaa gubbaa kanarraan itti qaxxala jammaruu dandeessu. Barbaadan jala kanaan itti qaxxala isa jammaruu dandeessu. Bakka fedha keessanii itti qaxxaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dirqama mataa isaa gubbaarra 3 gochuun barbaada sila ta'eefu 3 ilan deema. Kirrii bira eessan godhe kirrii wayii asumarraa kirrii tokko akkanatti kan kutadha. Dirqama kirriin wal fakkaachuu qaba jechuudha. Ammas akkanattan cinaatti 3 gochuudhaaf jechuudha. Asiin tokko itti fida. Tokkicha kana asitti nan guduufadha. Duraan dursee kirrii kiyya asitti nan guduufadha jechuudha. Asitti kirrii kiyya akkanatti guduufannee raawwanne fuula fi fuuldura duuba fi fuuldura isaa addaan baasnee laaluu qabaanna. Maaliif booda dhoofnee raawwannee deebinee hin hiinnu sila ta'eefu duubni isaa akkanatti oola. Sila duubni isaa akkanatti ooluufiifuu ammas immoo finnee as keessa akkanatti xalafanna. Xalafannee raawwannee ammas asiinis
deebisnee ammallee kanasi akkanatti xalafanna. Deebinee ammallee akkanatti xalafanna. Kazaan xalafachaa jirra jechuudha. Amma gubbaa kanarra sadi goonee jirra jechuudha. Sadeen goonii kana biratti wal qixxeessinee raawwanne kirrii keenya akkanatti kana hin goona. Goonee raawwanne wal qixxeechaa saniin booda kanaaf immoo jidduu itti dabalaa deemna. Aga walitti deebinee dhufnutti turtiidhaan nu eegaa. Hayyee kunooti ani jahaan bichaan hojjedhee fakkeenyaaf isin yoo barbaadanii asiinis 6 kumataa isaa qofa bichaa jidduu isaa 4 deebitanii immoo jala isaa 3 akkasitti gochuu ni dandeessu. Ana 4 qofa bichaan hojjedhe. Amma immoo daarii isaatti jechuudha. Fakkeenyaaf daarii isaa kanarratti kuuluma kana nu fidhattu. Fudhattanii raawwattanii akkanatti guduuffitanii jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti gishee itti gochuu dandeessu jechuudha. Akkanatti dheeressaa akkanatti dheeressaa gishee akkanatti suuraa isaa bamulu itti gochuu dandeessu jechuudha.